hoggaan dhufaa konyaan kun ijaaramni isaa galmoota shanii eegalee galmoota shan irraan eegalee immoo babal'achaa deebee karaa galmoota tokkotti waliin guddate jechaadha. Kanaaf amma galmoota tokko hojjeta qabaa jira konyaan. Galma malkaa irreessaa durii galma kana galma malkaa tajii galma biftuu barii galma malkaa formaa galma wasarbii galma awwaash balloo galma awwaash boore galma awwaash irreessaa. Fayyaa ta'ii nuga ammaa fi galmoota kudha tokkoon keessaa gara galmoota shan ijaa maqaa isaanii dhooftee jirta. Kaayyoo keenya guddaan kaarra galmoota lafa amantii waaqeffannaa mataa isaanii qabatan daawwachuudha. Hojii isaan galma sana keessatti hojjetan gama akka galma sana hojjetan ilaaluudha. Mee akka aanaa Ilootitti yookaan immoo konyaa amantii waaqeffannaa Ilootitti galmoota kudha tokkoon kana keessa galmoonni lafa amantii mataa isaanii qaban mee? Galmoota shan. Galmoota shan qaba. Ayyeemee galmoota shanan qabasan immoo galma malkaa irreessaa durii galma malkaa tajii galma biftuu barii galma malkaa formaa. Ayyee galma awwaas boore. Awwaas boore fayyaa ta'ii mee galmoonni kun galmoota amantii waaqeffannaa keessaa karaalee adda addaatiin kan lafa argatanii gama tokkoffaatiin mootummaa nuu kenna bulchiinsi aanaalee magaalaa nuu kennu karaa lammataatiin immoo tolootummaadhaan waaqeffattoota kan ta'an yookaan abboonni keenya fi yookaan immoo deeggartoonni keenya yeroo lafa nuu kennanii karaa seera qabeessan argamantu jira. Sadaffaa irratti immoo yeroo bitannuu jira. Karaa kamiin argattan isin galma kana? Galma kana karaa ittiin arganne karaa mootummaa osoo hin taane karaa dhuunfaatiin miseensa galma kanaatii fi akkasumallee jaallattoota amantii waaqeffannaa ta'aniin tumsa nu godhaniin ni bitannee jechaadha. Akkasumallee immoo konyaa kana keessa warroonni jiran warroonni akka dhuunfaatti illee bitatellee ni jira kan mootummaarraa illee argatanidha jechaadha. Akka dhuunfaatti galmoota lama mootummaarraa immoo galmoota sadii argate jechaadha. Baay'ee gaariidha. Isin nama galmi malkaa irreessaa durii kun dhugaas deebiin bitatee jechaadha. Bara kam bitatte? Bara 2009 fulbaana. Isaan dura galmi kun hundaa'uun galma kana akkamittiin fakkeenyaaf bara kam hundaa'e? Bara inni hundaa'e bara 2006 hundaa'e jechaadha. Bara 2006 akka lakkoofsa biyya kanaatti jechaadha. Ayyee mee amma gara dhuunfaa keettiin deebi'a. Ati amma waaqeffataadhaa geggeessaadha barsiisaadha. Akkamittiin gara waaqeffannaa dhufte? Oduu waaqeffataan ta'e dura amantii deeman? Amantiin mootumsaa amantumaa kana keessa deemaa turre karaa sirraa immoo amantii namaa illee hin tollee amantii waaqeffannaa osoo galmi kun yookaan immoo dhaabbanni osoo amantii waaqeffannaa kun hin dhaabbatini waaqeffataa jechaatuma turre iddoo garaagaraa tulluu irratti malkaa irratti illee deemnee walitti qabamaa deemaa turre haa ta'uutii wanti sun milkeessuu hin dandeenye karaa haasaa mootummaa kana illee karaa sana irraan wari'anii osuma deemaa jirru ergasii dhaabbanni osoo amantii waaqeffannaa kun immoo kan immoo amantii waaqeffannaa galma qaban jedhamu galmi haa baaduu gara kuma lamaa fi ijaa yeroo sana irraa kaasnee karaa galmaa dhufne jechaadha. Erga dhufne waa'uma amantii waaqeffannaa kana hojjechaa jirra jechaadha. Baay'ee gaariidha. Dura amantii biraa keessa turte mee gara amma ofumarraa kaatee hawaasa keenyarraa kaatee garaagarummaan jiru maal fakkaata? Namni waaqeffataa yeroo turtanii fi yeroo waaqeffataa hin ta'in dura amma yeroo waaqeffataa kana mataa keessan keessatti jireenya keessan keessatti maatii keessan hawaasa keessan keessatti amalli keessan ka waaqeffannaan namoota qabdii safuu qabdii aadaa uummata Oromoo duraa uummata Oromoo jenna amman baratee dhaloonni kun hubatee amma immoo amalli isaa jijjiirame of ta'ee jira jettee irraa nimi. Yeroo waaqeffannaan ta'een yeroo haala jirruu fi galmatti gallee waaqeffataa taane garaagarummaa guddaan jira jechaadha. Galmatti dhufnee kaleessa gaafa galman galeen nageenyummaa illee hin jiru, wal jala yaa'insi illee hin jiru, walitti dhufeenyi illee hin jiru, akkuma fedhetti jiraachaa ture jechaadha. Erga gaafa galmatti dhufee Oromoon galma qaba. Erga galmatti dhufee waan Oromoo san galma keessatti argate barnoota Oromoon qabu, amantiin Oromoon qabu, safuu fi safeeffannaa uummanni kun qabu, jaalala illee, walitti dhufeenya illee, wal jala yaa'insa illee galma kanatti baree jechaadha. Jijjiirama hedduutu jira jechaadha. Galma kanatti dhufnee dhaloonni of ta'ee wal ta'ee biyya isaatti irratti akka abbaa biyyaa ta'u, of ta'ullee akka baratu, barnoota alagaa jalaa baree barnoota warra isaa akka baratee sagantaa isaatiin akka jiraatu, qajeelfama isaatiin akka jiraatu, of ta'ee akka jiraatu galmi kun nu barsiisee galmatti kan jijjiirama guddaa qabna. Baay'ee gaariidha. Of ta'ee hoggaa jettu kana of ta'uu hoggaa jettu kana maaliif nama barnoota kan jettu? Of ta'uu hoggaa jennu kaa akka barnoota keessatti barnootatti of ta'uu hoggaa jennu ofuma ta'uudha jechuudha. Ofuma ta'anii of danda'anii dhaabbachuu. Hirkoo tokko malee sila akka saba tokkootti sabi tokko
of ta'ee jiraachuu qaba waan ta'eef illee saba keessa saba Oromoo waan ta'an of taanee akka Oromoo kaleessatti jiraannaa jechuudha. Of ta'uu irraa hin danda'u. Maaliidhaan of taanu? Maaliin of danda'u? Wanti of taanuun heera keenya illee of taanu, sagantaa keenya illee of taanu, amantii keenya illee of taanu, jiruu fi jireenya keenya illee of taanaa jechaadha. Kanaaf diinagdee keenya illee of taanaa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Galatoomnee gara galma lafa kanaatti yookaan kan deebisu gama tokkoon hin bitattanii gama tokkoon immoo agartee galma kana fakkaatu irratti ijaartanii hojii amantii waaqeffannaa kan gaggeessaa jirtanii. Yaa ta'uti maddi galii keessanii irraa bittanii ijaaruun baay'ee ulfaata. Waaqeffattoonni immoo gaggeessitoonni isinuma waa hundaan isinuma. Maddi galii galma kanaa maali? Maddi galii galma kanaa miseensuma galma kanaa jecha. Maaliif jennaan gaafa galma kanallee bitachuudhaaf kaanu duraan illee mana kiraa keessa turre waan ta'eef mana kiraa keessaa baannee gaafa galma kana binnu mana kiraa kana keessa teenyee gamu amantii waaqeffannaa kana gaggeessinaa galma mataa keenyaa ijaarrachuu qabna jennee kutannoo kan kaanee miseensa qabnuu fi horeelee keenya waliin tokko taanee gumaacha walitti gochaa waan qaban dhaloonni keenya irratti dadhabaa galma kana bitatee jechaadha. Akkasumallee jaalattoota amantii waaqeffannaa taanillee deeggarsa gaafachuudhaan lafa kana bitannee akkasitti tasgabbeessee amma lafa mataa keenyaa argannee waan immoo galma mataa keenyaa ijaarrannee itti socho'aa jirra jechaadha. Baay'ee gaariidha. Galatoomii mee galmoota amma lafa kana argannee jira baay'inaanii akka aanaa kanatti illee galmoota tokko jecha amma galmoota shantu qaba. Galmoonni afanis akka galma isaanii argatan nuufsi tokko malee akka itti deeman bu'aa wayii dheeratus osumaan akka isaan galma gahan maal dhaamtaf? Galmoota warra lafa argannellee akka isaan lafa mataa isaanii argatanii galma isaanii irratti ijaaratanii osumaan irratti hojjechaa jiru jechaadha. Nullee karaa keenyaan akka isaan karaa mootummaatiin haa ta'u gaafatanii mootummaan illee deeggarsa godhee fi akka lafa kennee fi galmee irratti dhaabbatu irratti hojjechaa jirra jechaadha. Akkasumallee galmoonni keenyallee warroonni kun gaafachaa jira. Warroonni kun illee gaafachuudhaaf illee qophiitti jira. Akkasumallee ofumaa hojjetatanii illee bitachuudhaaf illee namni hojiitti jira waan ta'eef jajjabaataetuma obsaan maanii jechaadha. Obsaan as geenye waan ta'eef obsineetuma waan kana lafa mataa keenyaa bitannee galma keenya irratti ijaaranneetuma kana isaanii dhaabaa jechaadha. Mee waan yookaan jennu yookaan hojii gaggeessaa yookaan jennu maal gaggeessitu maal hojjettu galma kana keessatti tajaajila akkamii fa'aa kennitu? Galma kana keessatti tajaajilli nuti kenninu silaa waan galma kana keessatti taa'amuu fi akka dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa irraa achi qajeelfamni dhufetti barnoota galma kana keessatti barsiifamuu qabu akka silaa miseensi fi koreen galma kanaa wal ta'ee hojii sagantaa kanaa hojjetu taasisanii. Qaama hawaasaa keenya keessa dargaggoonni kun maaliif gara galmaa dhufan jettee yaadda? Yeroodha jechuudha baraaf gadaan lafaa kaasa jechuudha. Akka silaa sagantaa kana fuudhanii fuulduratti hin deeman kan taasise baraaf gadaadha jechuudha. Sanarraan kan ka'e immoo silaa warra ala jiru kan immoo manguddoo fi haadholii keenya akka isaan kara galmaa dhufe wanni qabdu jechuudha. Wanti silaa warra san immoo akka kara galmaa kan hin dhufne taasise iddoo awwaalchaa fi yeroo baay'ee iddoo awwaalchaa jechuudha. Gaaffii iddoo awwaalchaa maali iddoo awwaalchaa maali wal qabsiisu? Iddoo galmaa kana iddoo awwaalchaa maali wal qabsiisu? Silaa iddoo awwaalchaa fi iddoo itti awwaalaman iddoo qaban ijoollee gaafa duunne ijoolleen keenya bakka itti awwaalaman hin qabani namni keenya bakka itti awwaalaman qabu waan jedhuudhaan kan ka'e jechuudha. Iddoo awwaalchaa dhabuudhaan kan ka'e. Mee gaaffii kana deebisuudhaaf isin akka waliigalaatti akka galmaattis ta'ee akka konyaa kanatti akka galmoota hedduu jira. Sochiin keenya maal fakkaata? Sochiin keenya gaagaa ammaan socho'aa turre karaa qaama mootummaatiin wanni gaafachaa turutu jira. Lafa iddoo awwaalchaa kan nuti hin uumne gaafataan turre akka gaafachaa turre immoo ragaa qabatamaan ni jira. Sanillee waan sila lafa sana argachuu hin dandeenye haga ammallee waan sana immoo hin dhiisne gaafatti jirra. Haga iddoo awwaalchaa argannaa kan iddoo sagantaa keenya itti gaggeeffannu argannutti waan ijaarsisnee ta'e hin jiru jechuudha. Karaa qaama mootummaa kanatti deddeebinee gaafachaa turre jira jechuudha. Sodaa du'aa kana cabsee amma dargaggoonni kun gara galmaa kana dhufee abbootiin keenya immoo haadholiin keenya sodaa du'aa jedhanii yeroo afan kana akkasumas mee maal dhaamta firma hawaasa keenya kita kanaan alaa lafa warra lafa awwaalchaa qabnu rakkoodha sodaa mootummaan siyaasa jedhee faayanii yeroo sodaatanii afuuffaa ta'an agarraa yoo gahaa hin nageenya namoota sanii mee maal dhaamta?
Kamtu dursa jiru moo du'a dursa? Wanti sila namoota ala jiru kanaaf dhabnu wanni sila lafa kanarratti dursu kan jireenyaa jechuudha. Gaafa jiraanne waan sila bakki itti awwaalamu irra hin dhabnu gaafa duune bakki itti awwaalamu hin dhabamu jechuudha. Kanaaf wanni warra alaa kanaaf dhamu sila du'aan booda jireenya wanna jedhu waaqeffataan hin beeku jechuudha. Kan beeku jireenya gaafa du'e bakki itti awwaalamu irra hin dhabu. Kanaaf immoo sila namni du'a sodaatee yookaan galma kanarraa baqachuu hin qabu yookaan immoo iddoo awwaalchaa hin qaban jedhu sodaa of keessaa akka baasu dhamuufi. Wirtuu keessatti gaati hojjetaa jirtu wirtuu jechuun maali? Wirtuu jechuun akka sadarkaa caasaa dhaabbata hordoftoota amantaa waaqeffannaa fi sadarkaa godinatti jechuudha wanni wirtuu jedhamu. Kanaaf akkasitti bakka buufannee akka caasaa dhaabbata keenya hojii keenya yoo ta'utti wirtuu godina jedha. Godina bakka buufaa akka godina jira caasaa ala jiru keessa bakka itti godina ala waamsan keessatti keenya immoo wirtuu jennee kan bakka buufannee jechuudha. Akka amantii kanatti jira. Baay'ee gaariidha. Mee akka waliigalaatti wirtuu amantaa waaqeffannaa godinaa kana keessatti hojjetaadha. Achi keessatti hojjeta. Haalli wirtuu kana bakka bu'anii sadarkaa godina kanaatti hojii amantaa waaqeffannaa kan gaggeessan kuni galmoota tokko keessaa immoo galmoota adda addaa irraa walitti dhufanitti kan hojjetu. Sila miseensota garaagaraa ta'e galmoota garaagaraa ta'e walitti dhufee koreeleen ijaaramee kan wirtuu kana keessatti hojjetaa jiru jechuudha. Oke, galmoota garaagaraa irraa jecha. Baay'ee gaariidha. Akka wirtuu kanaatti galmoonni jiran meeqa? Akka wirtuu kanaatti galma 27 kan jiru. Baay'ee gaariidha. Konyaalee noo? Konyaalee 3. Konyaalee 3 fi galmoota 27 gaggeessaa jirtanii jechaadha. Baay'ee gaariidha. Mee gara galma kanaatti si deebisa. Waaqeffataa galma kanaati. Akkasumas immoo gaggeessummaadhaan gara wirtuutti hojjetaa jirta. Haalli filannoo kun immoo galmoota hundarraayi galma kana keessatti bakka bu'ee hojii wirtuu kana hojjeta. Namoonni galmaan alatti wirtuu kana gaggeessuu danda'an warri galma hin qabne sadarkaa magaalaa adda addaa keessa jiran hiree filamuu qabu. Hiree ilaa akka dhaabbata keenyaatti namni ala taa'ee bakka sagantaa kana hin jirre ala taa'ee magaalaa keessa sagantaa kana keessatti filatamee waan gaggeessuu hin qabu jechuudha. Miseensa galma tokko ta'e galma tokko keessatti sila hojii inni galma keessatti hojjetu. Sila calqabnu galma sila keessaa ka'ee galma sana keessatti maal akka hojjetu hojii fi jajjabinni galma tokko keessatti namni tokko qabu. Sana irraa ilaalamee sadarkaa wirtuu godina shawaa kibbaatti miseensota sila galmoota qabnu jala walitti hubannoo fi ga'umsa inni qabu irraa ilaalamee jechuudha. Hojii wirtuu keessatti akka hojjetamuuf akka dhaloota kanaaf bakka bu'ummaadhaan dura bu'ummaadhaan sila dhaloota kana qajeelchuu danda'utti kan sila deemuu ni danda'u galma jiru isaa irraa bakka bu'ummaadhaan galma sanitti hirmaannaa ta'uu qabaatu. Hirmaannaa sila deddeebii galma sanitti dhaloota sana qajeelchuu danda'a. Galma keessa jiru sana miseensa galma saniitti galma sana jijjiiruu danda'a kan jedhamu irraa baay'eetti sadarkaa wirtuu godinatti kan filatamee hojii dhalootaa hojjechuu kan danda'u jechuudha. Mee magaalaa kana keessatti ilaalchi amma armaan dura rakkoon ture galmi kun dararaa guddaa keessa darbee as ga'e akkuma nagummaa waaqeffannaa hubachiisuudhaaf hojiin hojjetame guddaadha. Hawaasni magaalaa kanaattis ta'e qaamni bulchiinsa magaalaa kanaa ilaalcha bakka duraan ture sanirraa baay'eesaa cabee jira. Hojii dhaloonni kun hojjeteni mee sadarkaa baadiyyaattis galmoonni baay'eenis bal'atee jira sochii gootan keessatti garaagarummaan ilaalcha hawaasa keenyatii fi mootummaa keenya maal fakkaatan moggaa uummataa ibsitu? Uummanni keenya kaleessa gaafa galmi kun dhaabbatu amantii waaqeffannaa waan gaggeeffamu jiru karaa siyaasatti fudhatee bakka hawaasni keenyallee itti ilaalaa ture hin jira. Karaa magaalaa keessatti illee bakki siyaasa gaggeeffamaa ijoolleen siyaasa gaggeessiti waan amantii gaggeessitu jedhu ilaalcha gaarummaa qabaachuu hin turre jira hawaasni keenya. Hawaasni keenya immoo har'atti bakka sila waaqeffataan jiru kan nageenya jiru. Waaqeffataadhaan sila namni ilmoo tokko bakka galmaatii hin qabne akka nageenya ilma nagaa ijoollee deddeebi'aa irratti sila baadiyyaadhaa isaan magaalaatti galmoonni hedduun banaman keessaa hawaasni ilaalcha gaarii fi waaqeffataan nagaa akka ta'e bakka waaqeffataan jiru nagaa akka ta'e ilmi sila galma tokko jiru akka nagaa abbaa fi haadha isaa akka qabatu jaalala hawaasa isaatiif akka qabu hawaasa isaa akka gargaaru jiruuf jireenya hawaasa isaa keessatti gaarii fi sila akka hawaasa isaa deeggaree hawaasa isaa waliin jiraatu beekaa jechuudha hawaasni keenya irratti. Baay'ee gaariidha. Fakkeenyaaf amma yeroo maka rifaasa sababa uummanni keenya yeroo waan facaafatee hammataa jiranii
Akka konyaa kanatti ta'e bakka adda addaatti yoggaa laallu loonni galma wal ijaaranii yaa'anii yeroo uummata keenya hamaa fa'aa hamantu jira. Akka madda galii galmaatti illee godhanii yeroo hamantu jira. Akkamiin sochii kana keessatti immoo galuu dandeenya? Nama fakkeenyaaf galma kunillee hojii akkasii kalee hamarraa akka hojjetan dhageenye jechaadha. Mee akka maal irraa argattanii uummata keenya hammam tajaajiluu dandeessan kanarratti? Karaa irratti egaa filaataa wiirtuu godina shawaa kibba lixaatti jechuudha. Akka waliigala galmoota wiirtuu kana jalaa qabnutti galma gadi ba'ee dhaloonni keenya ijaaramee oomishni sila hawaasni keenya qabu sassaabuu fi sila hawaasa keenyallee tajaajilee ofiifillee of tajaajilee sadarkaa galma ittiin ijaarrachuu sadarkaa diinagdee ittiin ijaarree fooyya'aa keenya ittiin jabeessuu wiirtuu ittiin jabeessinee karaa caasaa dhaabbata keenyaa kam bakka dhaabbata keenyaa dhaabbannee dhaabbata keenya deeggaruu dhaabbata keenya ijaarrachuu dhaabbata keenya utubaa taanee galma keenyafillee utubaa taanee wiirtuu keenyaa foonyaadha karaa oomisha ala jirutti gadi baanee ittiin sila hawaasa keenya akka alagaan itti dhufee kaneessa alagaan miidhaa ture sanirraa dhaloonni keenya ijaarame hawaasa keenyatti gadi ba'ee hawaasa keenya oomisha hawaasa keenya walitti sassaabeeti hawaasa keenyallee fayyadee ofiifillee of fayyadee akkanaan deemaa jirra jechuudha ammatti. Tole daawwattoonni chaanaalii yuutuubii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa sochii keenya galmoota amantii waaqeffannaa lafa dhuunfaa isaanii argatanii galma irratti ijaarratanii hojii amantii waaqeffannaatti gaggeessaa jiran adda addaa akkuma daawwataa turre itti fufuudhaan magaalaa Tajii galma amantii waaqeffannaa malkaa Tajiitti argamna. Gaggeessitoota fi koreelee galma kana gaggeessaa jiranii fi turan wajjiniin turtii gabaabaa goonaa akkasumas maqaa keetii fi hojii keetii galma kana keessatti qabdutee caasaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa keessatti qabduun hordoftoota keenyaan wal bariisin jedha. Maqaan koo Kumsaa Deesisaa Beenyaan jedhama. Miseensa galma malkaa Tajiitii galmatti hojii gaggeessaa kan galmaati jechuudha. Bara 2006 keessa galma asii dhufuu baadhu malee waaqeffannaa nan Oromoo ta'uusaa nan beekaa jechuudha. Kana keessatti egaa bara 2007 karaa galmaa dhufee san keessattis osumaan galma dhufaa jirru ka barnoota tokkos achitti barnoota barannee san keessa hubannoonnis kan hunda badaan jiru yeroo sanitti gadi fageenya maalummaa amantii kanaa kan barree bara 2011 keessaa jechuudha. Ani amma akka kootti waaqeffannaan maal akka taate maalummaa barnoota amantii waaqeffannaa kun qabu erga dhufnee galma gadi teenyee haalan barnoota amantichaa hordofuu eegallee maalummaa waaqeffannaa kanarree sirriitti barree jechuudha. Nama ta'uu kee gaafa bartee umuriin kee agartee mana barnootatti barnoota hoggaa galtee isaan duratti 2006 duratti amantiin kee maal jechuu barbaadatan? Amma yeroo sanitti jaalataadhuma malee ortodoksii kana fakkaadhaa jechuudha. Sanirra darbee immoo sagantaawwan isaan gaggeessanirree kan akka xinqataa kuffaan hin jiranii isa fa'aa guyyaa waggoota 2-3 hirmaadhe jechuudha. San keessatti waaqeffataa ergan ofiin jechuurree galee numan hirmaadha. Garuu waan san gadi fageenya maalummaa waan saniitis hin beeku jechuudha. Yeroo sanitti maalummaa waaqeffannaas hin beeku maalummaa ortodoksiis hin beeku jechuudha. Akkasumatti jaalataadhuma taa'ee hordofaa turre. Baay'ee gaariidha. Baga gara galma keetitti galtee gara baga waaqeffataa taatee dhaloota deemu ta'is hin jira. Mee sochii amantii waaqeffannaa kana keessatti qaama ati gaggeessadha. Akka gaggeessaa galmaa tokkotti hojiin gaggeessaan galma tokko maal? Sadarkaa galmaatti isin gaggeessaa galmaa eeggaa jedhamtan maal hojjetaa jirtu? Hojiin nuti gaggeessummaa keessatti hojjechaa jirru sochii amantii waaqeffannaa akkaataa caasalee barbaachisuun hordofii jiru dhaabbataa kaasee hanga sadarkaa galmaatti waan jiru dura bu'ummaadhaaf fudhannee hojiilee jira san raawwachiisudha jechuudha. Gama barnootatiin wanna jiru faayinaansiidhaan illee wanna jiru akkasumas barnoota dhaabbata kanaa barsiisuu irratti illee waan san hordofii hin taasisnaa jechuudha. Saniin biratti immoo caasawwan jiran kana kama kutaa barnootaatiin irree ta'ee faayinaansiitiin
waan jiru to'annoo taasisnee wanni sun bifa gaarii fi adeemsa gaariidhaan wal taateen akka adeemuuf hordoffii ni taasisnaa jechuudha akka gaggeessummaatti. Maqaan Bogaachanaa Lallabaa Ittichaataan jedhama. Miseensa galma kanaati. Galma kana keessatti immoo hojii gaggeessaa kutaa barnootaati jechuudha. Barnoonni amantii waaqeffannaa barnoota jajjabduu qabaa jechuudha. Amantii waaqeffannaa kuni barnoota mataa namaa ijaaru, barnoota nama wal jala yaasuu danda'u, barnoota waan isaa akka inni gadi qabee hubatu taasisuudha jechuudha. Barnoonni amantii waaqeffannaa qabu. Barnoonni amantii waaqeffannaa walta'iinsa qaba jechuudha. Wanni iddoo kamittuu jechuudha guutuu biyya baratamaa jiru keessatti waan tokkotu baratamaa jechuudha. Kan galma malkaa tajii keessatti baratamuu fi galma iddoo biraa jiru keessatti kan baratamu tokkuma jechuudha. Garaagarummaa qabu. Sun immoo walta'iinsi isaa akka inni itti eeggamaa deemu barnootumaan jechuudha. Barsiisonni illee injifamanii sadarkaa wiirtuu barnoota wiirtuu kan jedhu illee hin jira. Wiirtuu san gubbaarratti illee hin leenji'anii akkasuma barsiisonni sanillee wiirtuu gubbaarratti illee leenji'anii qixa sirrii ta'een galma gubbaarratti walta'iinsan jechuudha. Odoo walirraan godhin waan wal fakkaataa fi waan dhugaarratti bu'uuree barataa deeman jechuudha. Walta'iinsa barnootaa isaanirree akkasitti eeggatanii garaagarummaa hin qabu jechuudha. Barnoonni nuyi barannu guutummaa guutuutti barnoota wal fakkaataa jechuudha. Barnoonni amantii waaqeffannaa namni ta'e kamuu baratu barnoota wal fakkaataa fi barnoota walta'iinsa qabudha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee asitti gaafa tokko barnoota kana keessa hin bahini namni tokko amantii tokko waggaa fudhatu yeroo ati waaqeffataadha jettuun inni amantii biraa keessa dhaabbatu suni jannata galuufani gaafan du'e jireenya bara baraa ittiin jiraachuuf amantii kana fudhate dhimma lubbuuti amantiin jedhee dubbata. Akka waaqeffannaa ta'u waaqeffannaan deebii akkamii namaa deebisuuf namni tokko waggaa waaqeffataa ta'u maal irraa argata? Amantii waaqeffannaa kan namni kan waaqeffataa ta'ee amantii kana gaggeessuu fi jannata galuuf miti jechuudha. Wanni jannata jedhu injiru jechuudha. Nuyi akkasitti barannee akkasitti illee hin beeknu. Jannata kan jennu jannanni bakkuma nu jiru kanatti jechuudha. Jannata yoo jennu qananiidha jechuudha. Isallee kan arguu dandeenyu bakkuma jiru kanatti jechuudha. San keessatti immoo namni immoo amantii kana amanullee jannatan galaaf odoo hin taane barnoota qabaachuudha. Amantiin kun waan Oromoonni kaleessa qaban baruudhaaf akkasuma immoo har'allee immoo dhaloonni keenya adda faffacee raawwatee sagantaa alagaa jala jiraachuudha yookaan amantii odoo qabu afaan odoo qabu waan isaa wallaalee waan isaa daggatee raawwatee ala keessa jiraachuudha. San jalaa baheetoo amantii isaatti amanee akkasuma immoo waan barnoota warri isaa qabu kanallee baratee deemuudhaaf jecha amantii kana amanaa jechuudha. Sagantaa kana jalarree kanneen deemu waan saniif malee wanni jannatan gala jedhuuf hin jiru jechuudha. Jannata gaafa jennu jannanni lafuma kana gubbaa jira. Namni suni waan biraate jechuudha kan jannatan gala jedhamee iddoo biraatti deddeemu sun san beeknu jechuudha. Sanallee hin baranne. Akkuma beekamu amantii waaqeffannaa waan jiru kun dursumarraa kaasee akka seenarraa illee dhageenyutti akkasuma immoo akka immoo argaatti jirutti illee amantii hacuucamaa turedha. Akkasuma immoo uummata kanaan illee adda bahee kan turedha jechuudha. Amantiin kun uummata kana harkaa bahee harkaa mancee uummanni kun amantii kana immoo dhabee raawwatee amantii alagaa jala ture jechuudha. San keessatti immoo ammumaayyuu gaafa gara amantii isaa kanatti deebi'ee barnoota amantii isaa kana barachuu eegalu ofumsaatiin dhaloonni walitti dhufee inni kaan dursa manarree kireeffatee akkasitti manaan namarraa kireeffatee raawwatee akkasitti amantii kana gaggeessaa ture jechuudha. Ammallee immoo akkasitti warri kireeffatanii too amantii kana gaggeessaa jiran hin jiranii warri immoo galmarree argatanii too galma lafarree argatanii galma ijaarratanii gaggeessaa jiranillee hin jiranii. Ani gaafan gonfaa lalisaatiin jedhama. Bineensa galma tulluu bolloti hojii gaggeessaa kutaa faayinaansii gurtuu shaakii balitaati. Nuti akka faayinaansitti wanni hojjennu waan karaa baajataatiin wal qabatu. Wirtuu amantii waaqeffannaa godinaa waggaa jennu gama tokkooni wirtuu amantii waaqeffannaa wirtuu barnoota amantii waaqeffannaa kan jedhu sin jira garaagarummaa isaa maali? Wirtuu hoo jennu waliigala godina yookiin immoo caasaa bulchiinsa isaati. Wirtuu barnootaa hoo jennu immoo sadarkaa barattoonni keenya leenjii itti qabanitti fakkeenyaa fi sadarkaa wirtuu dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa shaakii balitaa kanatti sadarkaa aanaa irrattis wirtuu barnootaa hundeeffamee yeroo itti baratu jira. Wirtuu barataan itti leenji'u jedhama jechuudha. Akka gaggeessaa tokkotti amantii waaqeffannaa barnootaan qabu jechi kana akkamitti ibsitaa? Amantii waaqeffannaa barnoota mataasaa qaba.
barnoota amantii waaqeffannaa hoo jennu immoo sadarkaa jireenya isaatirraa kaasee hanga sadarkaa gaafa aduutti hojiin inni godhu guutuusaa barnoota jechuudha uummata Oromootii fi barnoonni uummata Oromoodhaa sadarkaa caasaa mataasaa qabaa, heera gadaa of keessaa qaba. Caasaa umurii ijoollummaa irraa kaasee hanga sadarkaa sila manguddummaa irra ga'usanitti waan keessa darbu qabaa. Jiruuf jireenya guutuusaa wal qabataa jechuudha. Adeemsa jireenyaa waan ta'eef barnoonni isaa walumarraa barataa jechuudha umuriidhumarraan. Barnoonni uummata Oromoodhaa barnoota sila kallattii du'aan boodaa fi waan takkitti irratti xiyyeeffatee jiru waan hin taaneef waan garaagaraa barnoota isaatti dabalatee jireenya isaa wajjin akkaataa deemuu danda'utti karaa sanaan waan deemuuf. Baay'ee gaariidha. Amantii keessatti amantii hoggaa jedhan yeroo baay'ee namni dhimma lubbuu kaasu, dhimma jinnataa kaasu akka amantii waaqeffannaatitti hoo dhimmi lubbuu kunii fi dhimma jireenya baraa baraa yookaan jinnataa jedhamu saniif immoo amantii waaqeffannaa kana hoggaa dhuftu maalan argadhaa fayyina maalan argadhaa jettee dhufte amma. Amantii waaqeffannaa keessatti jennata wanni jedhamu hin jiru. Amantii waaqeffannaa keessatti wanni nama barsiisu dhaloota dhalootatti abaarsii fi hirbuun akka hin dabarre lafa kanarratti namni kana akka jiraatu barsiisa jechuudha. Uummanni Oromoodhaa lafa kanarratti abbaan ilma isaatti eebba akka dabarsu abaarsa akka ittiin dabarsine ilma isaatti waan gaarii akka gumaachu qananiidhaan lafa kanarratti akka jiraatu barnoota barsiisa malee yoo duute waan akkasitti taataa yookiin du'aan booda wanni jedhamu sagantaa keenya keessa hin jiru. Asumatti qananiidhaan jiraannadha jechuudha barnoota uummata Oromoo keessatti. Baay'ee gaarii. Mee maddi barnoota kanaa maal? Waaqeffattoonni madda barnoota kanaa argatu kitaaba irraa hin arganne maal irraa argatu? Maddi barnoota kanaa uummanni Oromoodhaa sagantaa mataasaa durirraa kaasee qaba. Achirraas kaasee manguddoonni umuriidhaan dura jiran barnoota waan sanaa sana dhaloota isaaniirraa baranii waan jiraniif nullee immoo manguddoo nu duuba jiranirraa barnoota baranneet sadarkaa ammaa kanatti caasaa hundeeffannee barnoota walii kennan. Baay'ee gaarii. Gama tokkoon immoo waaqeffattoonni dargaggoota maanguddoon qabanii jedhu isin immoo maddi barnoota keenyaa maanguddoodha jettanii haala kana akkamitti wal simsistanii nu deebisu? Sagantaan uummata Oromoodhaa kun erga cabee ture jechuudha. Jidduutti baay'ee addaan citee ture. Saniif manguddoonni immoo silaa'uu akka uummata Oromootti manguddoon takka takka haftee waan jirtuuf manguddoonni hafan sun immoo barnoota dhaloota isaaniirraa baratanii namoota sila har'atti sagantaa kana hubatan akkuma amma atuu jettee manguddoota kana keessa warra jiran yookiin sagantaa kana keessa warra jiran dargaggoota jechuudha hundi isaanii manguddoon immoo sagantaa kana baratan warra jiran sagantaa kana dargaggoota wal ga'anii jiran kanaan kennanii sagantaa kana karaa sanaan oofaa jirra jechuudha barnoota. Baay'ee gaariidha. Akka waliigalaatti seenaa deebisee ijaarama amantii waaqeffannaa hoggaa kaafnu akka wiirtuu kanaatitti waaqeffattoonni gaafa duraa qaama seerummaa kana fudhatanii nuti waaqeffattoota jedhanii qaama seerummaa kana waggaa gama bulchiinsa aanaaf magaalaa isaanii beeksisan isin hin beeknu yeroo jedhanii deebisaffaat ture. Si waaqeffattoota miti yeroo kanatti si beeka waggaa jedhaffaat ture. Amma immoo wanna san karaa dheeraa deemuudhaan akkuma fagummaa fi nagummaa waaqeffannaa kun beekamee waaqeffattoonni yeroo ammaa immoo itti aansanii lafa waaqeffannaa nuu kenna lafa awwaalchaa nuu kenna jedhanii yeroo bakka adda addaatti alaa galfachaa jiraffaa jira. Mee maal yaadatta jidduu kanatti eechaa kaa'amee eechaa akka gaame kana jidduutti maal agartan? Wanni argitu waan baay'eedha. Silaa'uu sadarkaa kanarra warri gahu osoo jalqaba osoo barnoota sagantaa kanaa qabaachuu baannee namni bakka kana gahu hin jiru jechuudha. Warri biraa gahuu hin danda'u jechuudha. Maaliif barnoota keenya keessatti kallattii kamiinuu barnoota silaa bu'aa bahii hedduu keessa nu dabarsu waan barnoota jalqaba baranneef bakka kana geenye jalqabbii irraa kaasee hanga ammaatti yoo ilaalle dararriin galmoota dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa kana wiirtuu keessatti dhaabuudhaaf godhaa turre dararrii hamaadha. Reebichi jira, hidhaan jira, wantoota baay'ee jira. Achirraa as geenyee waan obsaaf barnoota qabnuuf obsinee sagantaa kana asiin geenye jira jechuudha. Amma immoo sadarkaa erga dhaabbannee dhaabbata keenya kana beeksisnee booda akka amantiitti erga beekamnee booda immoo wantoota amantii kanaaf nu barbaachisan gaafii eegallee jirra. Akkuma kana galmoota illee ijaarrachaa jirra jechuudha. Baay'ee gaariidha. Waan ala keessatti dhagahamu keessaa waan tokkos kaasa. Fakkeenyaaf nuti waaqeffattoota jennee galma dhaquun dura lafa awwaalchaatti argachuu qabna. Lafa amantii waaqeffannaa kanatti geggeessinu
qabaachuu qabna. Yoo amantii biraa keessaa baanee dhufnee amantii kanatti dhufnee achi deebi'uu irratti nu rakkisuu bakka awwaalchaa faadhamna. Akkasumas immoo akka gaaffii lammataatti mootummaanis wanna kana fudhannee siyaasa nu jedhanii nu rakkisuu nu hidhuu jedhanii namoonni kana laallee kana sodaannee jedhanii alaafaa yeroo dubbatan dhageenya. Isa kanaan hoo maal jettu? Inni kun sadarkaa sila sagantaa kana keessatti barnoota hin qabnetti namoonni jechuu danda'anii barnoonni amantii kanaa immoo mataa namaa irratti ijaarama. Erga jalqaba of ijaartee booda wantoota si barbaachisan argachuudhaaf gaafii dhiyeeffattaa jechuudha. Qaamni kamuu immoo si haa tolu jedhee waan kamuu manatti sii fiduu hin danda'u. Sochii ati gooturraan lafas haa ta'u, iddoo walchattis haa ta'u waa sii kennuu danda'an malee qaama mootummaatirraayis lafa argadhaatii koottaa amantii kana gaggeeffadhaa wanni jedhamu hin jiru. Gara fuulduraattis waan uumamuuti. Sagantaa kana keessa immoo baatee jiraachuu hin dandeessu. Amma Oromoo taatee jirtutti amantii waaqeffannaatiin adda baatee jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Alaarra teessee iddoo awwaalchaa gaafachuun hin danda'amu jechuudha. Waaqeffata erga taateen booda sochii gootee karaa sanaan iddoo awwaalchisa ta'u lafa galmaa gaafachuu hin danda'ama. Baay'ee gaariidha. Mee iddoo lafti awwaalchaan argamnettis rakkoon tokko tokko yeroo namoonni tokko tokko du'anii mudatifaa jira. Bakka tokko tokkotti immoo rakkoon yeroo mudannes bakkuma awwaalchaa hawaasni gara biraa itti awwaalamu naannoo jirutti yeroo awwaalamu faatu mul'ata. Isin akka waaqeffattootatti bakka rakkoon mudatanitti rakkoo isa furuudhaaf akka waliigalaatti hojii akkamii faatu hojjetamaa ture? Rakkoo isaa furuudha. Fakkeenyaaf namoonni akkuma ammaa dubbachaa turre namoonni alarra jiranillee ta'ee rakkoon gara iddoo awwaalchaa kanaan jiru akkuma dhaabbataatti sadarkaa galma ga'utti rakkoo hedduun nu mudachaa ture. Rakkoo sana furuudhaaf immoo namoonni waaqeffataan iddoo awwaalchaa argatee iddoo of danda'a mataa isaatti akka awwaalamuuf sochii sadarkaa hunduu keenyatti godhaa turre jechuudha. Galmoonni keenya lafa iddoo awwaalchaa akka nuuf kennan warra mootummaa sadarkaa aanarra jiran kana sadarkaa godinallee haa ta'u sochii cimaa gochaa turre. Xalayaa garaagaraa gaafiilee garaagaraa dhiyeessafii turre. Isaaniif deebii hanga ta'e argannee jirra. Isa hafanis immoo itti deemuudhaaf qophiidha jechuudha. Dhaloota waan kana hordofaa jiranii fi hawaasa keenya maraaf Oromoodha. Amantiin tun kan Oromoo ta'ee fuutanii Oromoo irraa nuti dhufte malee waan haaraan nuti finne hin jiru jettanii. Mee kanaaf hawaasa Oromoo mara maal dhaamtaaf? Hawaasa Oromooti wanni naamuu hanga Oromoo taanee jirutti sagantaa uummanni Oromoodhaa kaleessa qabu sun sagantaa warri abbaa Oromoodhaa kaleessa qaban sana tokko lama jennee osoo irraan hir'isiin osoo ittiin dabalin hanga dandeenyu namni Oromoo ta'ee jiru sagantaan Oromootii fi dhiigni Oromoo fi lafeen Oromoo wal qabatee waan jiruufi sagantaa Oromoo irraa namni adda bahee jiru nama lafee isaatii fi dhiiga isaa adda bittinneessee jiru waan ta'eef hanga dandeenyu waan Oromoo kana bira dhaabbannee sagantaa Oromootu irratti hirmaannee bakka silaa uummanni Oromoodhaa gahuu qabu sana heera galeessa uummanni Oromoo irraa cabe sana akka bakkatti deebinee. Tole maqaan koo Fiin Boonaggasaa Miidhagsaa jedhama. Miseensa galma maqaa Tajiitii galma keessatti immoo barreessaa galmaati jechuudha. Tajii jechuun maali? Maal irraa kaatanii maqaan immoo baasta? Silaa'uu maqaan kun ifamuu ga'e laguma naannoo yookaan silaa'uu qabeenya laguma naannoo kana jiru laga Tajiirraa ifamuu ga'e. Sanii fi waan silaa'uu lafaa fi lafee tana naannoo tana irraa qabu baay'ee jechuudha waan isin qabu. Tajiin odoo galmi kun hin dhaabbatin naannoo kanatti maqaa lagaa ture jechuudha. Maqaa lagaa ture. Maqaa hawaasa keenyatiin moggaastanii jechuudha. Mee akkaataan kun galmoo kanarraa immoo akkuma galmoota waliigalaatitti haalli moggaasa maqaa maal fakkaatanii? Silaa'uu haalli moggaasa maqaa silaa'uu dhaabbata caasaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa galmoota achi keessa jiranitti silaa'uu dhaabbanni yookaan galmoonni baay'een isaanii kan moggaan silaa'uu waanuma naannoo san jiru. Silaa'uu waan naannoo san ibsuu danda'u karaa kan warri keenya kaleessa itti jiraataa ture san irratti hundee kan moggeedha jechuudha. Konya ni duudaa galmoota 11 qaba jechuudha. Galmoota 11 qabu kana keessatti silaa'uu akkuma caasaa dhaabbanni diriirsetti silaa'uu koreelee dhaabbatee galmoonni hunduu sochii gaariirra kan jiranidha. Baay'ee gaarii. Waggaa jaan dura galmi tokkoyyuu asirra hin turre galma waggaa jaan kana bara 2006 galmi amantii waaqeffannaa malkaa Tajii hundaa'e. Isaas immoo waggaa 5 keessatti galmoonni 11 hundaa'anii jiranii. Mee hojiin kun saffisa kanaan kita kanaan dhaloonni kun gara galma kanaatti kan deemuu danda'e maaliif? Barnoota mataa isaa qaba jechuudha. Barnoota sanii masakamee dhaloota isaa leenjisee bakka hundatti silaa'uu barnoonni immoo nama ijaaraa
deebisee dhaabbachuu dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatiif illee gahee guddaa kan taphate barnootaa jechuudha. Namni gaafa barnoota qabate waa gadi baasee gochaa lafarratti agarsiisuudhaaf ni salphata jechuudha. Inni guddaa isaa silaa'uu galmoonni kun hedduu isaanii kan dhaabbataniif jabinumaa fi ciminuma miseensotuma galma dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa aanaa kana keessa jiraniitii fi caasaa dhaabbataatiin kan dhufeedha jechuudha. Baay'ee akka waliigalaatti hawaasa Oromoo agartee warra galma kana babal'isaa jiranii caasaalee galmaatti hanga dhaabbataatti hojjetanii koreelee teenyaaf hawaasa bal'aa waaqeffattootaatiif mootummaa agartee immoo ammallee ija biraatiin waaqeffattoota kana ilaalu shakku akkumaaf nagummaa waaqeffannaa bakka adda addaatti jallisu dhageenyu kanaaf illee qaama kana sadanii maal dhaamta? Silaa'uu wanni nannaa'uuf silaa'uu miseensotaa fi koreelee dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa silaa'uu caasaa kana gaggeessaa jiran wanni nannaamu silaa'uu hojii nagaa ammaa isin dhaabbata kana deebistanii ijaaruu fi Oromoo ijaaruu keessatti hojjettan gaheen keessan guddaadha. Silaa'uu galata warra darbeerraa argadhaadhaan malee jajjabaadhaan akkanumatti dhaloota keessaniif deebisaati waan gaarii hojjedhaadhaan jedhaani. Sanaaf immoo silaa'uu hawaasa bal'aa ala kana silaa'uu amantii kana hordofne immoo wanni nan jedhu silaa'uu amantiin kun waan irraa cabe yookaan waan irraa kufeef silaa'uu amantii biraa isinitti fakkaate malee amantiin kun amantii dhuma dura hawaasni gurraachi Afrikaadhaa yookaan uummanni Oromoo kun gaggeessaa ture waan ta'eef warri dhiigaa fi lafee akka waliin qabnu silaa'uu amantii kana deebistanii ijaaruudhaaf gahee keessan akka taphattan silaa'uu akka jabaattanii ija ammeenyummaati yookaan silaa'uu akka isin laaltasanii miti jechuudha amantiin kun. Saniif kan hubattanii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa cinaa akka dhaabbattanii jedhaani. Silaa'uu qaama mootummaatiif immoo wanni nan jechuu barbaadu qaamni mootummaa silaa'uu amantiin kun kan inni gaggeessu nageenya fi jaalala jechuudha. Haga ammaatti illee silaa'uu gochaadhaan illee wanti miseensota dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa irraa mul'ate kana jechuudha. Saniif isinillee kana hubattanii ammeenyummaa fi yookaan shakkuun silaa'uu dhaabbanni kun akkas jedhanii shakkuurra silaa'uu waan qabatamaa lafarratti miseensonni kun mul'isan sanii yookaan maqaa isaan qabatanii waamuun barbaachisaadha jechuudha.